Bikilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii boohoru si khatti waaru dhaloota agarroo. Daa'imni xiqqoo namuu foombichu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Jirra jirtu daawwattoota OBN gaammee akkam oltan nagayaa fayyaadha xiqqaa guddaan namaa sa'an aalii ollaan akkam jirtan. Kun sa'aatii kanatti kan isin biraan geenyu qophii abdii baruuti. Qophiin abdii baruu yeroo mara sa'aatii kanatti daa'imman kichuu qabateeti maal harkaa qaban laata jee isin biraan gaha bakka isaan jiranitti barbaadee jechuudha. Har'ammoo istiidiyootti warra dhufanii jiru. Daa'imni tun nama lama maal harkaa qabdi laata. Kan isin faana turu amma iraa amma nuurii hanga xumura qophii teenyaatti nu faana turtii gaarii. Abdii boohoru si khatti waaru dhaloota agarroo. Daa'imni xiqqoo namuu foombichu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo. Baga nagayaan dhuftan. Mee arragaa OBN gaammee irratti affeeramtanii jirtu. OBN gaammeen mana keessanitti lakkoofsa meeqarra jira? Mee eenyu dura dafee naa deebisa? Lakkoofsa 9. Lakkoofsa 9 baay'ee gaariidha. Eenyu hordofa garuu? Anatu hordofa. Yoo hordoftaa miti? Baay'ee gaariidha. Maqaan keenya? Abbush Achiluun jedhama. Eessarraa dhufte? Ganna Shawaa Bahaa. Ati yoo maqaan keenya? Lammii Achiluuti. Lammii Achilu obboleeyyanii jechuudha. Kutaa meeqa baratta? Amma ani kutaa 6ffaan baradha. Kutaa 6 keessatti? Kanan hojjechaa ture. Oomishti. Ati yoo? Kutaa 5 baradha. Abdii boohoru si khatti waaru dhaloota agarroo. Daa'imni xiqqoo namuu foombichu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo. Eessaan dhufeettime? Ani aanaa Horaa ganda Maallimaa Barii. Hangam takka deemtee as geesse meenatti? Ani sa'aatiin ani deemee sa'aatii 5tti achi geetan. Sa'aatii 8 as geetan amma as dhufutti bakka yeroo neelaa deemaa ture. Sa'a meeqa si fudhate? Sa'aatii 3 caalaa neelaa fudhanne. Sa'a 3tti as geesse jechuudha. Baay'ee galatoomi. Konkolaataadhaan himi? Konkolaataadhaan bakka bakkatti. Sadii deeme. Silaa miilaan taate hoo? Silaa miilaan taate guyyaattuu waan geenyu fakkaatamu. Miilaan deemtanii gaafa as geessan guyyaa meeqa isinii fudhata? Garuu konkolaataan dhuftan sa'a 3tti gaafa as dhuftan istiidiyoon isin argitan maal isinii fakkaatte? Nu akkanatti dheegne baay'ee guddaa nutti taate. Akka guddaa nutti fakkaanne nu baamirree jira. Galatooma ulfaadhaadha. Isinilleen ijoollee mul'ata guddaa qabdu jeetiin anis asitti isin dhiyeesse. Mee gara waan ati qabattee dhuftettiin si deebisaa. Jalqaba waan kana akkamitti akka hojjette gara noo maaltu si fide jechuudha. Dursa meesuma ijoollee teenya tanatti. Ani kan fide tokko meeshaa kan qulqulleessu, mana kan qulqulleessu. Kun mana gizee qulqulleessu mana remootiidhaan qulqulleessita. Jidduudhaan tashkarakkartee akkumatti gizee tuttu zoortii jechuudha. Qoshashaan isin fuuldura gizee ta'u akkumatti seessitee raguu hin dandechaa akkumatti dhiibaa jechuudha. Kanumatti hin dhiibdaa. Ati qabatteetuma kanuma qabattee harkaa jechuudha. Kanumatti akkanumatti hin tuqa. Bakka ishiin zoortii jechuudha. Asumaan hin baasti ishii duuba. Asiin qabdi. Kana akkanumatti cuftaa ishii fuuldura akkanumatti gizee fiddu. Asumaan tuttaa kazan booda gizee fixu damma hin baastaa jechuudha. Gurrachaa deemti jechuudha. Gaafa dhumata achi ni raafamti. Miiga haala inni waa kalaquun waa hedduu jira. Ati maaltu si dhiphisee qulqullina kanarratti hundooyte isa kana kalaite? Amma guyyaa tokko mana keessatti haati kiyya qoyboota kana geetiin nufa mana qulqulleessinaan jettee deemti. Kazan ishii jeetiin kayeetiin qulqulleessaa. Gizee qulqulleessisan maxragaa jira. Kazan guyyaa tokko maxragaa gizee xaragnu nu jalaa cabalamu. Gizee haati teenya nu lolti. Gizee nu lolti san ani dammoo kanani yaala jeetiin hojjedhe. Abdii boohoru si khatti waaru dhaloota agarroo. Daa'imni xiqqoo namuu foombichu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo. Tole dhalli namaa waan rakkateef fala barbaadaa jechuudha. Akkasii waan sii galee qabaame? Baay'ee gaariidha. Yeroo obboleessi kee kun
waan adda addaatis ni haala jechuun dhagee. Ati yoo muuxannoo irraa qoddatte qabda? Lakki bu'aan baay'ina na qarqaar naan jedha wanni naan jedhu tole hin jedhaani. Bakka wanni na qarqaar naan jedhu nan qarqaaraa. Sanii achi immoo ani beekumsa akkanaan qabu. Waan guddaadha kuni beekumsa guddaadha. Wanni rabbi kenne silaa waan homaa godhuu hin danda'an. Tole. Waan gaarii. Mee waan inni hojjedhe naan jedhe waan inni hojjedhu naan jedhe niin hojjedhaan jedhaanii waan inni hin hojjetin naan jedhe hin hojjedhuun jedhaanii waan inni dhiisi naan jedhe niin dhiisaan jedhaanii jime. Akkam? Dafi. Mee jechuu waggaa kana jedhe waan inni hojjedhu naan jedhe. Nan hojjedhaan jedhaanii tan inni hin hojjetin naan jedhe hin hojjedhuun jedhaanii tan inni hin dhiisi naan jedhe hin dhiisaan jedhaanii. Kan inni hojjedhu naan jedhe nan hojjedhaa nan inni dhiisi naan jedhe nan dhiisaa kan inni hin hojjetin naan jedhe immoo hin hojjedhu. Baay'ee gaariidha. Tunuu seerootti bulmaanni hangafni hatti aanu gorsu keessaa tokkome. Meegaa har'aan tana karaa dheeraa kana namni dhufe. Goomaan ani sanqaan qabu gumaachaa jettee dhufteeme. Kana qofaa miti. Wanni ati garana fidachuudhaaf na duraa caccabte jettee achitti hammiftee maal fa'aa jira? Amma meeshaan tokko tokko achi keessatti kan na jala cabes hin jira. Amma tokko tokko diinaamoo na jalaa ba'e. Namicha sadii na jalaa ba'e tokko bicha na jalaa hafe. Amma hanqinnis hin jiru as keessattis. Amma asitti hin jiru diinaamoon kana tokkoffaan kan jedhamu asitti hin jiru diinaamoon. Diinaamoonis boordiinis hin jiru. Boordiidha barbaaddi jechuudha. Boordii sun barbaaddi. Boordii amma tun xiqqaadha lammaffaadha tun. Tokkoffaa barbaaddi amma durooniin tokkoffaa barbaaddi boordii jechuudha. Amma ishii argachuuf dammoo as hin jiru. Biyyaala meeshaa wajjin dhufa biyyaala. Yaaliin ati argannoo diroonii akkanumatti nan agarsiisa jeetiin. Ani kan hojjedhe kaartoonii irraa hojjedhe pilaastara tokko fi amiirii diinaamoo lama siin qaba rumootiin tokko siin qaba. Amma kan hojjedhe ani maashiniin kun akkanatti sossaa lamaanuu jechuudha akkanatti sossaa. Jidduu waraqaan amma akkanatti hojjetu teeche qaxxataatti deemtee nyaattii jechuudha ifuma sissistii jechuudha. Akkanumatti dhiibda jechuudha. Kuni duraanuu kan makiinaati. Makiinaa rumootii jechuudha ijoolleen itti taphatan. Achi keessaa hin akkamiin wal qabsiifte kana? Kuni kaartooniidha. Gommaa makiinaati kuni diinaamoon DVD ምናምን keessaa siin baate kaartoonii siin qaba. Kuni boordii makiinaati. Boordii makiinaati. Makiinaa kun keessa argatte? Makiinaa xiqqoo makiinaa manaa hin jirtu. Ishii achi keessaa. Kunis kan ishiiti. Mariidha. Bakka akkasitti godheetiin hin hojjedhe kirrii ምናምን itti galcheetiin kaartooniitti illee xaxxafeetiin amma kuni osoo cabuu baattee ni deemti turte? Ni deemti turte kennoo baatiriin hin qabdi. Kennoo akka chaarjeeriitti sakkaateeti xuuxxii waan jechuudha baatirii fudhatteeti itti hojjettaa jechuudha. Gizee cuftu kana gizee akkanatti gootu inaamdi ishiin inaamti jechuudha furatu kana oo deebistee malee kan furatu ishiin. Kaza ጊዜ ደይስቱ አማሲን ደብስታ ከዛኔ ጥጣ ይችላል ገና ጊዜ ጥጥ እንባላንቲ ኩኒስ አጋኛቲ ይችላል ኢሳ ከነ ያሊ ከነ ኸዱጓሰነ ጅጅርቴ ጉቱመቱ ከተጃጅሉ ጎዱዳ ዋንስ በርባቺስ አማ አስራ ተከተከኝ አና አስራ ከነ በርባቺሱ አማ ዲናሞ ተቆፋ ከንጃምቱ ፊ ቦርዲ ተቆፋ ሳኒ ብቻ እሺ ብቻ ተወለ በርባቺስ ከም በርባዲ እሺ ነው ድጅራተ ከም በርባዲ ወጭጅት ነው ደቻቸ ዋንስ ይውንጅር mataa kee irratti ogummaan jira jechuudha. Abdii booru si khatti waaru dhaloota agarru daa'imni xiqqoo namuufoo milchuu biyyaa fagoo bara haa irra wal garru. Lammi akkaataa wanni tun itti cabxamee nutti himi hojii jirtaami? Hojiin waan jira oduu deemnu namni asii nama dhiibatti reeboota fudhadheetoo waan guddaa jira inni gaa tasuma doqanni natsuma hirteedhee qabateetuma jira fistaara keessa kaawwatee ishiin tasuma jalaa cabdee iqaattiin tottolchatuun fidanne qaba kan waan agarsiifadheedha. Wallahi itolti fuula duraati waa baay'eetu ni wantoota hin milkaa'aa ammas gahuudhaaf karatti isinirraa cabuu isaatiif uma isinitti hin dhaga'amin kun tolee. Mee atiyoo silaa qobboleessa kiyyaa kanaatti waa kalaqa jettamoo wanni biraa wanni ati yaaltu maaltu jira? Lakkiboon hojjaa maastan hojjedha abbaa kiyyaan qarqaara. Maasaa hojjetta? Qotee bulaa cimaa jechuudha? Qotee bulaa jechuun qonnaan bulaa jechuudha gaa qonnaan bulaa kan qotee bulu. Qonnaan bulaan baadiyyaa dawweertuun qonnaan baadiyyaa dawweertuun qonnaan oomisha guddaadhaaf achi qabna ati san keessaa tokko jechuudha. Biqilli aduu yoo dhabe hin guutu. Yeroo takka mana barumsaa ati barattu keessatti gumiileen keessa ta'an jirti ati gumiitam keessa jirta?
Ani gumii keessaa tokko raasuun jiru. Anatu amma qalaqa hojjanna jeetiin gumii nan baasa. Ijoolleen tokko tokko in hojjannas jedhanii kan hin dhufanis hin jiranii. Ati gumuma biraatu qalaqxee jechuun. Anis akkasittiin qalaqe. Kazaan kan hin hojjannes hin jira. Maal nu godha jechaa jiran. Maal nu godha jala balleessanis hin jiranii osoo nama meeshaa tolchanii tolchanii hin deemna mooti. Ol kaanii hin deemanii tiree. Tuun immoo maaf hojjetan isaan jedhanii. Ifa beekumsa hin qabaanne akka hin qorree maaf hojjetan jedhanii. Hin barsiisne jenneeti bananit qulfii qabu dareen isaanii bananit jalaa caccabsanii biraa deeman. Tole akka deeggarsaatti manni barumsaa maal isin gargaara? Manni barumsaa amma meeshaa naannoo guyyaa tokko tokko ni bita. Meeshaa tokko tokko nu garuu meeshaan amma as magaalaa keenya keessa kan hin jiraanne meeshaa nutu deemee bita. Akkanumatti jechuudha. Yookiin maatii gaafanneet. Kalaqoota hanga ammatti kalaqamanii jiran keessa kanatti dinqisiifattu kalaqa maaliiti? Aanatu hojjetee Kanuma addunyaarra kalaqamee jiru keessa haati dinqisiifattu yookaan ajaa'ibsiisu laaltee maal ture? Ani diroonii yoonnoo. Diroonii abbaa kaameeraa kana fakkaatu abbaa gommaa tokkotu jira. Ishiin yoonnoo makiinaa fakkaatteet diroonii kan taatu hin jirti. Biyya Chaayinaa keessatti jira. Biyya Chaayinaa keessatti tole garanatti dhufuudhaaf sagantaaleen garaagaraa tatiif hin deemtu yookaan toora moobaayilaatiin wanni adda addaa viidiyoon ati ilaaltee akka ka'umsaatti qabdu maaltu jira? Viidiyoon kan laalee meeshaa tagama. Meeshaan amma tokko tokko amma diinaamaan kun fa'aa ishee wajjin tokko mati. Tokkoffaa amma tun lammaffaadha. Lammaffaadha tun. Ati achirra laalte sanii? Keessatti keessaa kan laale sun. Gurguddaa ta'an amma achi keessaa kan laalu kana gana kan gaalu. Gommaa kana kan gaalu. Diinaamaan tokko tokko. Osoo meeshaa hunda maateriyaala hunda asitti argatte maal uumtaati amma? Kan achumatti waan bakka makiinaadhaan diroonii makiinaadhaan akka Chaayinaa sana. Xiqqaa godheetiin meetiin booda dammoo gizee guddadhuus waan meeshaa tokko tokko biteetiin guddaa hojjechuu yaala. Tole. Carraa kanaan isaa kana diroonii samiirraa garagalchuu agarteeti maal jetta? Yoo inni hojjetee too garagalchuu? Wallaahi obboleessa kiyya jetteetuma siin caana dhufta maqamsa baafatte. Hunduu gaamma ani. Ati silaa waliigallee eessa akka jirtu? Eessa akka jirtu waliigallee jirraame? Qotee bulaa cimaadha hin jenne? Waliigallee gaafa inni si gubbaa fide? Akkam gaarreen nama waa nu amma riqiitii ምናምን kana gisee baasaa ምናምን obaasan hin jiru inni amma diroonidha waa uumeetoo odoo bishaan amma achirratti gallakkisee hin danda'a waan guddaadha kunis. Isumattuu hin fayyadama yaada juu qabda teeknooloojii isaa. Isatti fayyadama. Guddaa galatoomii mee kana keessatti harmeente akka ati waa kalaqxu yeroo takka obboleeyyan si boodaas xixiqqaa akka qabdu arkeen jira. Asumattuu meeshaa kanarraa taa'uuti wanni baay'een inni reefu luqqaasaa ture hin dhufneen isaa malee asii. Waan tokko hin jireen. Waa gaafaati waa walitti suphite ijoolleen si harkaa luqqe. Na jalaa luqqisti. Siifi ijoollee ciddutti harmeente yoo gaheen isii maali? Akkasuma gama siitii maal akkasitti na gargaarti. Maal si deeggalte? Amma mee lammii meeti bira jirta raga baala. Nati dubbadha. Ijoolleen amma yoo harmeen teenya yoo ijoollee waa jalaa tuqanii maa jalaa tuqxanii isin amma jalaa buqqistanii isin deebitanii tolchisanii fi jettee loltiin waan guddaadha amma jabaadhotinii jettee jajjabeessiti. Bikilli aduu yoo dhabe hin guutu. Tole mee as keessatti gaa abbaan keetis ni jira. Abbaan kee maal si deeggarame? Inni meeshaa tokko tokko naa bita. Amma mana barumsaa keenya akkanatti akka barbaannutti qalaqni hin jiru. Akka barbaannu. Amma ani hin baranne amma waa'ee qalaqaa kana hin baranne. Uummata waaqatu naa kenna akkanatti. Baradhu naan jee. Kennuma uumaati jechuudha. Kana beekumsaan yookaan barumsaan deeggarraan kottee bara. Kotteedha bakka. Tole abbaan kee waan ati niin dalaga jette akkanuma laaltee niin dalaga jette ati kaanaan gaafa kuma diidami meeshaa sii bitee motora asii itti sossooftuu fi maal dhabe gommaa dhabe moo maal dhabe waa dhabe karaa dhabe qaba akka jee odeeffannoon qabu mee waan sanii fanu godhe. Amma ani sibiila naa bitee je ani biran ta'a namicha biran ta'a inni naa hojjeta kazaan motoras naa fidee. Kaza motora naa fide gommaa bajaajiin hin jira. Mee lammiin akkatti harkisanitti nutti haa inni hin jira gizeessan. Makiinaa sibiilaan hojjetateet amma motora bishaanii tufu kan hin jiru isa fidee fi kan ittiin hojjennu hojjaan keessanii finne hojjaan dhumee fidee fi
kan ittiin hojjedhu ati kan biraatan bitadha jedheeni ilaalchisee gommaa bajaajii tokko jira. Isa immoo barbaadeetuma tokko hin bitee fi ammas odoo barbaaddatu tokko argatee amma lamaan kana hin dhabe. Lamaan kana dhabeennaan akkam goona ree jedhanii meeshaanis adda addaa kirrii waan guddaa kanatu jira. Kan isa sochoosu mariin hin jira, teessoon hin jira, waan baay'ee jira. Isa immoo humnatu dhabame deeggarsa barbaachisaa inni sammuu. Deeggarsa barbaachisa malee. Nuti ammoo dhaloota akkanaa kana oomishuu barbaanna malee ta deeggarsaa yoo nu dhibdire. Asumaanuu akka deeggaramtaniif manni barumsaa kee waraqaa deeggarsaa yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaatti akka barreesse arkeetiin ture. Gaafa as geessoo maaltu ture minutti himisa? Bakka ishiin hundaanii hin deemne kazaan meeshaan gara 500 olii jira amma barsiisaanis hin jiru hundaaniiti. Bakka abbaan kiyya birrii san amma meeshaan sun xiqqoora oduu tabalaashaate gatiin baay'eedha birriin ishii. Akkas nun jaanii nu nutti isaanii akkanadha nama yoo ijoolleen baay'inaan dhufte gara gannaa keessatti yoo ijoolleen baay'inaan dhufte yoo waan tokko tabalaashee hin gaafatamtanii amma ati kophaatti jirta. Barsiisaanis yoo dhufe aballii barbaada. Barsiisaa sunis odoo kophaa keessatti barsiisu odoo meeshaan tokko waa tokko ta'e isintu kaffalaa. Kanaafuu bakka gannaatti nu eegalanidha. Hanga gannaa ijoolleen akka teessanii baay'atanii dhufanii barsiisaanis dhufee bakka takkatti isin barsiisanitti turaadhaa nu eegaa isin hin jaan malee balbalti isaanii banaadha jechuudha. Tole ati gara fuula duraatti wanni inni kun ni kalaqa jettee akkanumatti teessee yaaddee ni jiraata akka tattaafama isaa tana gaafa agartu waan yaaddee qabda isarraa. Isarraa na yaade ani haraa makiinaa guddicha isaa bakka bareedaa isaa wanna hojjetu hojjaa amma akka holoffiraa kana faa. Hayyoon gortaa beeti maantiin siifuu dhumoo qabu. Saffaa yaaddee ajaa'iba qabda alammi. Ani immoo ani gaallaktillee inni hojjetaa naaf inni hojjeta rakkoon qabu nan deeggaralleedha. Kan timaatiillee shunkurtiillee kan naaf yoo jiraatellee naa hojjetu jedhetan. Abdii. Afrika takka fee Adaamaa si fidu. Abdii dhadhee hidda jechuudha. Tole fuulduratti mul'anni kee maalimee gara fuulduraatti amma tattaaffii ati irra jirtuu fi shaakala kee agarree jirra. Qaamoleen garaagaraa warreen dhaloota akkanaa kana akka cimanii bahanii fi mul'anni isaanii dhugomuuf hojjetanis jiru. Kallattii garaagaraatiin isin deeggaruu danda'u. Ati mul'anni kee maali? Ani gisee guddadhu kan ta'u bakka nama kalaqa hojjetu jechuudha saayintistii ta'uu barbaada gisee guddaa. Saayintistii ta'uu barbaada. Warreen waa kalaqan kana keessaa nama fakkeenya godhattee qabda? Nama fakkeenya barsiisaa balaa bakka fakkeenya kiyya. Barsiisaa balaa. Isatu barsiisaan sun mee akkamitti irraa fakkeenya fudhattee maal fa'aa kalaqaa? Amma ani gisee san tokko kan hin beekne marfee akkanatti kan nama jedhasan. Springii kan jaasan ishii hin beeku gisee san bishaan akkamitti itti naqan springii akkamitti akka kan hin beeku kazaan deemee gisee gaafadhu akkanatti gootanaan jee natti himee bakka gisee laalus inni daree inni kan hojjetu keessa hundaa meeshaatu bichaa jira meeshaa qalaqa bichaatu jira achi keessatti isaan nu barsiisa ture gisee dura bakka isa laaleetiin isarraa guyyaa tokko deematiin baradhacha isa bira deemee akkanatti nan gaafadheen akkanatti gootan jee natti hime inni. Tole carraa kanaan barsiisaa keessanii maal jettam? Galatoomi jedhama. Barsaa balaa galatoomi. Eeganaa imalli keen dhaabbannee karaa seenuuf deemta maleedha. Asirraan si gahuu isaatiifu galataaf malaaf barsiisaan silaa qarayyuu hawaasaati. Isa kanaatu namni tokkichi inni qare biyya bikka bu'ee deema. Biqilli aduu yoo dhabe hin guutte. Waan qabdu kana dhaloota yookaan hiriyaa isaatiif qoodu jennee aarsaa si kaffalchiifne. Galatoomi ulfaadhu siin jecha mee amma warreen si daawwachuu jiraniin maal jetta carraa kanaan akka fi muuxannoo hanga qabdu kana nama qooduu tokkotti waan dabarsituuf ni qabda. Ani ijoolleedhaan kan jedhu bakka ijoolleen ogummaa kan jaalatan ogummaa hojjechuu. Ogummaa waan biraa hojjechuu barbaadan waan hin jira waan hundaa hojjechuu wayya. Akkana jettaan. Ati yoo? Anillee akka sodaata akka illee hin qabaanne hojjaa isin qabaattan illee hojjaa uumamni waan isinii kenne kana nas soraadhaa hin barbaadu akka hin jenne waan isin sodaachisu hin jiru yoo uumaa waaqaa silaa kalaquu isinirraa eegama isin jabaadhaadhaan jedhaan.
waan daawwattaniifuu guddaa galatoomaa isiniin jenna jajjabaadhaadhaa isinilleedha. Akka isinis kalaqa kana akka barbaadaniif nu yaalii godhaa bakka mana keessanitti yaalii godha baradha. Kalaqa caaluu qabadheetiin deebi'a hanga isaanitti nagaatti jedha. Nagaan nu turaadha. Sin jaalanna sin hundaa. Biqilli aduu yoo dhabe hin guutu. Kan daawwachaa turtan qophii abdii baruuti. Qophii abdii baruu keenyarraan tanaatiin waan hanga ammaatti qindeeffanne kanarraa waa baay'ee barattan jennee akkuma ammaan dura qaceelloon ganama dafaadha qabaa jennetti waa hedduu irraa hubattan jenneeti abdannaa qindeeffamni arraa kan korfooyne isinii dhiyeessine immoo kana fakkaata ogeeyyii teenya ta'e istiidiyoo maraa wajjin ta'uudhaan waan qabannee isin biraan ga'uudhaaf harkaa qabnu xumurree jirra. Torban immoo daa'imman akkana qabadheetiin walitti deebina. Bikka garagaraa teessanii warreen nu daawwachaa jirtan carraa kanaan daa'imman akkanaa gara keenya nu fidan afeerraa teenya hadiraa hin irraanfatinaadha. Qophiileen OBN gaamme ammas itti fufu nu wajjin torbaa walitti deebina nagayatti. Biqilli aduu yoo dhabe hin guuddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba. Keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii booru siqatti waaru dhaloota agarru. Daa'imni xiqqoo namuufoo milchoo biyyaa fagoo bara haa irra wal garru. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarru. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarru.